egaa paartii lammaffaa chaapterii ja'affaa kanaan ammas walitti deebinee jirra. Akkuma kanaan dura beeksifnu egaa har'as hin dhiifnu namoonni maatii keenya hin taane yoo jiraattan ijoollonni garaa garaa tarii subscribe hin goone akkasumas kanaan dura viidiyoon kun isin qaqqabne yoo jiraattan viidiyoo kana like godhaa akkasumas koorsiiwwan garaa garaa inclusive global illee argachuu ni dandeessu jechuudha. Playlistii keessaan tartiiba galchinee isiniif post gochaa jirra. Egaa afaan keenya afaan saba guddaa kanaan wanta gaarii tokko qabannee dhiyaanneerra. Qabannees immoo dhiyaachuuf karoora qabna. Karoora keenya keessatti wixinee keenya keessatti immoo deeggarsi keessan waaqa gaditti hin jiru yoo ta'e xiqqoo gaaffii keessa nama galcha waan ta'eedhaaf adaraa keessan subscribe godhaa. Nuyi saba guddaadha, miidiyaa guddaatis immoo nuuf mala waan ta'eedhaafi ja'a tuqaa shan irra kan jiru just konseptiin achi keessa jiru amma kana wanti haaraan hin jiru yaadachi keessa jiru qayyabadhaa jedheetan dhiisee crowd funding kan jedhu kanarraa kaafneetu walii wajjiniin ilaalle jechuudha. Crowd fundingiin kun egaa buusiituu taate jechuudha. Crowd funding buusiituu ta'a. Ishee kan akkamitti akkan isiniif ibsu konseptii isaa sirriitti akkasin hubattanii gabdiin qaba. Dhugaa dubbachuuf taanaan viidiyoo kana ilaaltanii akkasinitti gammaddan abdiin isinirraa qaba. Crowdfunding is a method of raising capital through the collective effort of friends, family, customers, and individual investors, or even from the general public. Buusiituu ta'a kan jennu yookaan immoo crowdfundingiin kun mala kaapitaala itti walitti qabaniidha jechuudha. Kunis carraaqqii gamtaa hiriyyootaan ta'uu danda'a, maatiidhaan ta'uu danda'a, maamiltootaan ta'uu danda'a, investoroota dhuunfaatiin yookaan immoo uummata bal'aa irraa walitti qabamuun kan raawwatamudha jechuudha. Tarii gaasa kana buusiituu ta'a kan hin jedheef jeneraal godhe akka kanatti kan isinitti dubbachaa jiruuf tarii naannaa keenyatti akkaataa itti beekamuu dhiisuu danda'a ija yaadeefidha. Wanti guddaan garuu konseptii isaa hubachuu akkasiin dandeessanidha. Saba guddaa akkuma ta'ani loqonni keenyas bakka bakkatti garaa garadha. Mooraa yuunivarsiitii keessa waan jirtanidhaaf immoo caalmaatti waan kana nu hubattu jechuudha. Yeroo baay'ee al tokko dubbannee wal hubachuun iyyuu nu rakkisa. Afaanuma Oromoo taasifnu waaqni nu eebbisee loqoda garaa garaa nuuf kenneera. Kun egaa miidhaginadha jechuudha. Buusiituu ta'a kan hin jedhe egaa tarii ijoollota bakka garaa garaa jiraniif salphaatti akka galuufidha. This approach taps into the collective effort of large pool of individual primarily online via social media and crowdfunding platforms and leverages their networks for greater reach and exposure. Isheen kun lamaanni akkaataan kuni buusiituu ta'a jennee karooliitti kun carraaqqii hiriyootaan ta'uu danda'a. Investorotaan yookaan interprenerotaan ta'uu danda'a inneera. Akkaataan kun garuu maalidha? Carraaqqii gamtaa namoota baay'ee dhuunfaan jiran kan fayyadamu yoo ta'u akkasumas toora intarneetii yookaan miidiyaa hawaasummaa fi maddeen buusiituu ta'a fayyadamuudhaan walitti dhufeenya isaanii bal'aa diriirsuun beekamtii guddaa akka argatu taasisa jechuudha. Kun egaa just wanta amma kana danqaa ta'us miti. How to crowd funding different. Buusiituu ta'a maaliin adda ta'a? Buusiituu ta'a kun maaltu adda isa godha? Crowdfunding is essentially the opposite of the mainstream approach to business finance. Buusiituu ta'a uumamaan mala baratamaa faayinaansii daldalaa irraa faallaa kan ta'edha jechuudha. Traditionally, if you want to raise capital to start a business or launch a new product, you would need to pack up your business plan, market research, and a prototype, and then shop your idea around a limited pool or wealthy individuals or institutions. Akka barametti yoo ta'e galaama daldala eegaluudhaaf yookaan immoo oomisha haaraa gabaatti baasuudhaaf kaapitaala walitti qabuun yoo barbaanne yookaan yoo barbaadde jechuudha. Karoora daldalaa qorannoo gabaa ta'uu danda'a yookaan immoo fakkeenya oomishaa yookaan prototype kan jennu kun fakkeenya oomishaa jechuudha qopheeffannee ta'uu danda'a. Yaada keenya namoota dhuunfaa namoota sooreyyii ta'an yookaan immoo dhaabbilee muraasaaf dhiyeessuun nurra jiraata jechuudha. Nurra jiraata. Prototype jechuun egaa fakkeenya oomisha keenyaa jechuudha. Waan ta'e tokko
oomishi keenya bal'aan tokko jira. Oomisha keenya sanaaf garuu akka simbolitti tokko fudhannee jalqabarra kan inni ittiin oomishoota warra afaan sana beeksifnudha jechuudha. Kun egaa akka kana goonee dhiyeessuun keenya baay'ee barbaachisaa kan ta'edha kan inni nuuf kaasu. Crowdfunding platform on the other hand turns that funnels on it. Karaa biraatiin maddeen buusituu ta'a yookaan immoo crowdfunding platform kan jennu tartiiba kana guutummaatti jijjiiru jechuudha. Tartiiba kana guutummaattidha kan isaan jijjiiraa deeman. By giving you the entrepreneur a single platform to build, showcase and share your pitch resources, this approach dramatically streamlines the traditional models. Fakkeenyaaf egaa amma ati you jedhee ibsa waan ta'eedhaaf by giving you jedha waan ta'eedhaaf suma fakkeenya fudhadhee siif ibsa. Ati akka nama daldala eegalu yookaan immoo entrepreneur tokkootti maddeen tokko keessatti yaada kee akka ijaartu akka agarsiiftuu fi akka qooddu si fayyamuun malli kun adeemsa baramaa sana haala ajaa'iba ta'een salphise jechuudha. Adeemsa baramaa ture san haala ajaa'iba ta'een salphise. Carraan kun gaafa sii laatamu baay'ee bifa kana dura baratamaa ta'e irra caalmaatti gaariidha kan inni ta'u. Traditionally you had speed month shifting through your personal network, vetting potential investors, and spending your own time and money to get in front of them. Akka barametti hamma investoroota dhuunfaa sana bira geessutti gaha. Namoota beektu adda baasuudhaaf ta'uu danda'a. Investoroota ta'uu kan danda'an qorachuuf fi fakkeenyaaf amma yeroo kee malees maallaqa kee baasuu irratti ji'oota hedduu fixa turte yoo ta'e egaa warreen nuyi yaadoleen nuyi amma kaafne kun akka furmatatti yaadolee dhiyaatanidha. Baay'ee qoraminaa tarii qayyabattanii baay'ee mashamadadu yoo isinitti ulfaate amma kanas mataatti hin dhukkubsatina. Wanti guddaan koonseptii isaa qabachuudha. Samma walii wajjiniin dubbachaa jirra. Akkuma kanaan dura isiniif kaase tariiga ijoollonni baay'ee salphaatti koonseptii isaa wanta jedhu hubachuu dandeessu taatuma dubbisee jechaan amma danda'ame jechoota sana hiikuu baadheeyyuu garuu immoo ijoollonni tokko tokko kan isaan rakkisus jiraachuu danda'u. Akka hundumaaf giddu galeessa ta'uttidha koorsii kana barsiisaa kan jirru. Adaraa keessanii gara deddeebiidhaan akkuma isin beeksifnu maatii keenya kan hin taane bakka subscribe jettu cuqaasuudhaan maatii keenya ta'a. Guddaa jaallatamtu isheen kun egaa deeggarsa isin nuuf gootanidha. Gochuus immoo qabdu. The benefit of crowdfunding. Faayidaawwan buusituu ta'a kunoo maayinni isaan. Faayidaan isaanii yoo maayinni. From tapping into a wider investor pool to enjoying more flexible fundraising options, there are a number of benefits to crowdfunding over traditional method. Walitti dhufeenya investoroota bal'aa waliin uumuu irraa kaase hamma filannoo maallaqa walitti qabu mijaawaa ta'etti gaha. Buusiin tuutaa mala baramaa irraa faayidaawwan hedduu ni qabaata jechuudha. Faayidaawwan danda'aman keessaa muraasni gaha kanneen dhuunfaadha jechuudha. Fakkeenyaaf here are just a few they may possible advantage. Faayidaawwan danda'aman sana keessaa muraasni kanneen dhuunfaata jechuudha. Fakkeenyaaf amma reach yookaan isheen kun rich gaafa hin dhugan rich ishee sooressa sana miti pronunciation isaa tokko yoo ta'e illee rich isheen nuyi jennu kun qaqqabamummaa yookaan immoo qaqqabsiisummaa biraan ga'uu jechuudha. Just yaada kana sirriitti akka ishee qabattanii barbaada. By using a crowdfunding platform like Fundable, you have access to thousands of credited investors who can see, interact with and share your fundraising campaign. Qaqqabamummaa yookaan immoo qaqqabsiisuu yookaan reach biraan ga'uu kan jenne kun egaa maddeen buusituu ta'a akka Fundable fayyadamuudhaan investoroota beekamtii qaban kumaatamaan lakkaa'aman kanneen duula maallaqa walitti qabuu kee arguudhaan ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf hirmaachuu fi waliif qooduu danda'an bira gahuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma kun faayidaa isaa jechuudha. Qaqqabamummaa namoota investoroota garaagaraa wajjin wal baruudhaan karaa isaanii wantoota gurguddaa barachuun ni danda'ama. Yaadoliin keessa jiran sirriitti koonseptii kana mata duree masaallee beektu yoo ta'e kana namni hundi ingiliffuma hubatullee deebisuu ni danda'a qormaata isaa. Just amma kana wanta nama qoru hin qabu.
And the second one is presentation. Kun immoo dhiyeessadha. La presentation gaafa jennu dhiyeessi yookaan immoo dhiyeessa. By creating a crowdfunding campaign, you go through the valuable process of looking at your business from the top level. It is history. Kuni gala duula buusiituu ta'uu ta'uu danda'a. Daldala keenya sadarkaa olaanaatti seenaa isaa yookaan immoo it is history ta'uu danda'a. Traction yookaan immoo sochii isaa ta'uu danda'a. Offering kan jennu yookaan immoo tajaajila dhiyeessii isaa ta'uu danda'a. Addressable market gabaa itti xiyyeeffatu ta'uu danda'a. Value proposition and more, and boiling it down into a polished, easily digestible package. Iccitii isaa bifa qulqulluu fi salphaatti hubatamutti jijjiiruuf adeemsa gatii guddaa qabu keessa akka nuyi dabarru ni godha jechuudha. Presentation dhiyeessiin keenya baay'ee murteessaadha jechuudha. Just yaadolees keessatti ka'aa adeeman baay'ee isaanii konseptii isaanii yoo isin hubachiise gaarii irratti fakkaata. Jecha jechaan yoo hiikaa deemne xiqqoo ishee barreeffamni isaas bal'aa waan ta'eefidha malee nuffee miti inni nuffu waa'ee keessaniif dhugaadha. PR and marketing. Isheen kun PR and marketing kan jettu kuni beeksisadha. Beeksisadha. Fakkeenyaaf eegalamummaa irraa hamma xumuraatti jechuudha. Jalqabarraa kaasee hamma dhumaatti miidiyaa hawaasummaa ta'uu danda'a. Xalayyaa nagaa ta'uu danda'a. Mala beeksisa intarneetii birootiin duula keenya qooduu fi beeksisuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf karaa teelegiraamii ta'uu danda'a. Karaa feesbuukii, karaa sooshaal miidiyaa garaagaraa, karaa inistaagiraamii ta'uu danda'a. Karaa yuutuubii ta'uu danda'a. Dhiyeessii keenya sana beeksisuun PR marketingiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma entrepreneurship yoo ta'e ati fi miidiyaaleen biroo adeemsa walitti qaba maallaqaa kee yeroo gabaasan namoonni gara weebsaayitii fi qabeenya dhaabbata kee birootti akka dhufan taasisuun milkaa'ina kee dachaatti guddisuu dandeessa jechuudha. Yeroo baay'ee wanta bilchina qabu baay'ee isaa ijoollonni baay'een qabatanii achi as ba'anii garuu hojii isaanii namni nagarre waan ta'eedhaaf namni irraa fayyadamu namni isaanis fayyadamu muraasa jechuudha. So isa kana hir'isuudhaaf egaa PR and marketing kun beeksisadha jechuudha. Just konseptiin as keessa jiru. Inni biraan just validation of concept. Isheen kun immoo mirkaneessa yaadaadha. Just konseptii isaanii isinitti himaa deema. Yaada yookaan immoo fakkeenyaaf entrepreneurship yoo ta'e yaada yookaan daldala kee uummataaf dhiyeessuun waan ati dhiyeessitu mirkaneessuu fi caalaatti fooyyessuuf carraa gaarii ni kenna jechuudha. Investoroonni ta'uu danda'an egaa fedhii agarsiisuu fi gaaffii gaafachuu yeroo eegalan waan hir'ate kan isaan hirmaachisuu danda'u yoo jiraate daftee hubatte jechuudha. Kun egaa konseptiin validation konseptii keessa jiru yookaan mirkaneessa yaadaa keessa yaada jirudha. Inni biraan efficiency kan jedhu. Efficiency kan jedhu kun maalidha? Kun immoo sifaa yoo jenne fakkeenyaaf itti sifaa'u fakkeenyaaf efficiency itti quufuu just konseptii isaa isinii fakkaasa. Efficiency kan jennu kun konseptii akkamiidha kan inni of keessaa qabu buusiituuta toora intarneetii keessaa tokko inni gaariin laa fakkeenyaaf carraaqqii maallaqa walitti qabuu keetii bakka tokkotti sassaabuu fi salphisuu danda'uu isaati jechuudha. Carraaqqiin kee inni guddaan maalidha? Maallaqa sana bakka tokkotti sassaabuuf wanta yaadde sana bira godha jechuudha. Piroofaayilii tokko kan guutuu ta'e uumuun egaa namoota dhuunfaa fi investoroota danda'aman hunda achitti qajeelcha jechuudha. Kunis egaa hamma tokko tokkoon isaanii hordofuu nama oolcha jechuudha. Fakkeenyaaf amma sifaa yookaan immoo efficiency kana keessatti sanadoota maxxansuu ta'uu danda'a. Kooppii baay'isuu fi yeroo jijjiiramni jiru harkaan tokko tokkoon haaromsuudhaan humna kee gubuu mannaa wantoota godhaman karaa bifa salphaa ta'een hunda isaa toora intarneetii irratti bifa salphaatti argamuun dhiyeessitee maallaqa walitti qabuu irratti yeroo fixuu mannaa daldala kee gaggeessuuf yeroo akka itti argattuudhaaf toora siif laata jechuudha. Isheen kun efficiency yookaan immoo sifaa'uu isaadha jechuudha. Just konseptiiwwan as keessa jiran ifoodha baay'een isaanii. Types of crowdfunding akaakuuwwan buusituuta just like
There are many different kind of capital round rises for businesses in all stages of growth. There are a variety of crowdfunding types. Akkuma daldala sadarkaa guddina gara garaa irratti argamaniiga balli kaapitaala walitti qabuu adda addaa ni jiru jechuudha. Akaakuuwwan buusituutaas hedduudha jechuudha, baay'eedha isaan. Which crowdfunding method you select depend on the type of product or service you offer and your goal for growth. Akkaataa buusituutaa ati filattu, akaakuu oomishaa yookaan immoo tajaajila ati dhiyeessituu fi galma guddina kee irratti ni hundaa'a jechuudha. Ni hundaa'a. The three primary type are donation based, reward based and equity crowdfunding. Akaakuuwwan ijoon sadaniga kan deeggarsa irratti hundaa'e yookaan immoo donation based kan jennu. Deeggarsa irratti kan hundaa'e, reward badhaasa irratti kan hundaa'e fi buusituuta abbummaa yookaan immoo aaksiyoona yookaan equity irratti kan hundaa'edha jechuudha. Jalqaba irratti donation based crowdfunding. Isheen kun egaa buusituuta deeggarsa irratti hundaa'e jechuudha. Buusituuta deeggarsa irratti hundaa'e donation based crowdfunding kan jennu kun. Broadly speaking, you can think of any crowdfunding campaign in which there is no financial return to the investors or contributors as donation-based crowdfunding. Bal'inaan yoo ilaalame duula buusituutaa kamiyyuu kana keessatti investorotaaf yookaan immoo gumaachitootaaf ta'uu danda'a. Deebiin maallaqaa kan hin jirre akka buusituuta deeggarsaatti fudhachuu ni danda'ama jechuudha. Common donation-based crowdfunding initiatives include funding raising for disaster relief, charities, non-profit and medical bills. Initiative onni ga buusii deeggarsaa baraman jechuudha. Barama warri ta'an balaa uumama dandamachiisuuf ta'uu danda'a, dhaabbilee dhuunfaa gargaaruuf ta'uu danda'a, dhaabbilee bu'aa hin arganne ta'uu danda'a fi kaffaltii yaalii fayyaaf maallaqa walitti qabuu kan dabalatu jechuudha. Dhuma argatti buusituuta deeggarsa irratti kan hin hundaa'e jechuudha. Donation based crowdfunding kan jennu kun konseptiin isaa kanadha. The second one is reward based crowdfunding. Isheen kun buusituuta badhaasa irratti reward gochuu irratti badhaasuu irratti kan hundaa'e jechuudha. Fakkeenyaaf reward based crowdfunding involves individuals contributing to your business in exchange for a reward, typically a form of the product or service your company offers. Buusituuta badhaasa irratti hundaa'e kun namoonni dhuunfaa daldala keenyaaf badhaasa argachuuf jecha gumaacha kan taasisan yoo ta'u, badhaasni sunis yeroo baay'ee oomisha yookaan immoo tajaajila dhaabbanni keenya dhiyeessudha jechuudha. Tajaajila sana argachuuf jecha sun badhaasa irratti buusituuta badhaasa irratti hundaa'e kan reward based normaalii faadha yaadisaa. Malli kun keessumaa fakkeenyaaf dargaggootaaf badhaasa kan kennu yoo ta'e iyyuu deebiin maallaqaa yookaan immoo hirmaannaan abbummaa waan hin jirreef ammas akka qaama buusii deeggarsaatti lakkaawwame jechuudha. Inni sadaffaan equity based crowdfunding. Buusituuta abbummaa yookaan immoo aaksiyoonaa jennee ilaalaa kan turre sana equity irratti kan hundaa'e kun maalidha? Unlike the donation based and reward based methods, equity based crowdfunding allows contributors to become part owner of your company by trading capital for equity shares. Mala deeggarsaa fi badhaasaa irraa kan adda ta'e ganni kuni buusituuta abbummaa irratti kan hundaa'e gumaachitoonni kaapitaala isaanii aaksiyoonaan jijjiiruudhaan abbaa qabeenyaa walakkaa akka ta'an ayyama jechuudha. Abbaa qabeenyaa walakkaa akka isaan ta'an. Part of owner of your company trading by capital for equity shares. Sharing jechuudha inni kun. Equity based kun aaksiyoonadha waan ta'eedhaaf. Just yaada kana dhaga kan inni qabu akka waliigalaatti. Kan itti aanu micro finance kan jennu yookaan immoo micro finance immoo maalidha jennee yoo gaafa walii wajjin ilaallu.
Microfinance is a term used to describe financial services such as loans. Microfinance jechi tajaajiltoota finance kanneen akka liqaa ta'uu danda'a, saving, qusannaa, insurance and fund, insurance fi dabarsa maallaqaa fund transferii ta'uu danda'a, to entrepreneurs, daldaltoota eegaltootaaf daldala xiqqaa kan jennu ta'uu danda'a. Just egaa namoota dhuunfaa tajaajila baankii ulaagaa qabeenyaa qabsiisuu yookaan collateration qabeenya qabsiisuu inni kan qaamne sana guddaa gaafatu argachuu hin dandeenyeef kan kennamudha jechuudha. Maayikroon kun maayikroon malee maakiroon miti gasheen kun sirriitti qabadha. Essentially is providing loans bu'aan bu'uuraan egaa abbootiin daldalaa xixiqqaaf daldaltoota eegaltoota kanneen ta'an kanneen keessaa baay'een isaanii biyyoota guddachaa jiran keessa jiraatu jechuudha. Fakkeenyaaf warra karaa biraatiin carraa qabeenyaa kanneen argachuu hin dandeenyeef liqii, qusannaa akkasumas imaammata inshuraansii fi daddabarsa maallaqaa dhiyeessuudhaan kun konseptii kanadha kan inni of keessatti qabatu maayikiroofaayinaansii kuni. Ittaansu kan jedhu gaa importance of MFI faayidaa dhaabbilee maayikiroofaayinaansii importance of microfinance institutions kunigaa dhaabbileen kun faayidaalee akkamii qabu yoo inni microfinance is important because provides resources and access capital to the financially underserved such as those who are unable to get checking account lines of credit or loans from traditional banks. Micro financing kun egaa barbaachisaa kan inni ta'eef maaliif hidhannee gaafa ilaallu konseptii inni hangafa namoota tajaajila faayinaansii ga'aa hin arganneef kanneen akka namoota herreega baankii socho'aa hin qabne sarara liqii namoota argachuu hin dandeenye yookaan immoo liqii baankota baramaa irraa argachuu kan hin dandeenyeef qabeenyaa fi carraa kaapitaalaa argachuu waan uumuuf jechuudha. Just konseptii isaanii guddaan kana importance of micro finance institutions kaayyoo isaanii guddaan kana jechuudha. Fakkeenyaaf microfinance helps them invest in their businesses and as a result invest in themselves. Microfinance daldala isaanii irratti akka invest taasisan ni gargaara jechuudha. Kanaan wal qabatee immoo ofirratti akka invest taasisan carraa isaaniif kenna. Isaan guddisuu keessatti bilchina isaaniif laachuu keessatti carraa isaaniif kenna jechuudha. Itti aansuun kan jiru microfinance in Ethiopia. Microfinance biyya keenya keessatti Itoophiyaa keessatti microfinance in Ethiopia has its origin in traditional informal method used to accumulate saving and access credit by people who lacked access to formal financial institutions. Microfinance Itoophiyaa keessatti madda isaa kan godhate mala aadaa idilee hin ta'in yoo ta'u fakkeenyaaf amma kunis namoota dhaabbilee faayinaansii idilee argachuu hin dandeenyeen qusannaa walitti qabuu fi liqii argachuuf itti fayyadamaa kan turanidha jechuudha. Microfinance Itoophiyaa keessatti qixa kanaan hojiirra oolaa tureera. Konseptii as keessa jiru sirriitti isiniif kaasaa deema. Fakkeenyaaf amma Itoophiyaan dhaabbilee maayikiroofaayinaansii yookaan immoo maayikiroofaayinaans instituushinii kan jennu 38 ol fakkeenyaaf bara 2018tti kan qabdu yommuu ta'u hanqinaaleen muraasni yoo jiraatan illee hojiin kun Afrikaa keessatti seenaawwan milkaa'inaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Seenaawwan Afrikaa even there are certain limitations irra jiraatu iyyuu malee hojiin kun Afrikaa keessatti seenaa milkaa'aadha jechuudha. History of formal establishment of Ethiopia microfinance institution is limited to about less than 20 years since 2000. Seenaan ijaarsa idilee dhaabbata microfinance Itoophiyaa waggoota 20 gadiidhaaf bara 2000 irraa kaasee kan daangeffamedha jechuudha. Gareewwan maayikiroofaayinaansii keessaa muraasni jalqaba waxabajjii bara 1996 keessa labsii lakkoofsa 40 muraa 1996 ba'e hordofuun jalqaba bara 1997tti hundeeffame jechuudha. Just kun egaa seenessadha waan ta'eedhaaf just konseptii adda biraas qabu yaada jiru immoo isiniif hin kaasa. Akkatti kan biraan indastiriin maayikiroofaayinaansii baay'inaa fi hammaan guddachaa jiraadha bakka. The microfinance industry is growing in terms of number and size. Guddachaa jira. Saayiziidhaanis, nambariidhaanis, hammaanis, baay'inaanis jechuudha. Microfinance egaa Itoophiyaa keessa kanneen jiran hiyyeeyyii hojjetanii of jijjiiruu danda'an
Keessumaa qusannaa liqii dabarsa maallaqaa ta'uu danda'a. Maayikiroo inshuraansii fi tajaajiltoota biroo kanaan wal qabataniin tajaajiluu danda'aniiru jechuudha. Keessumaa karaa inshuraansiitiin harmooleen namoonni qaama miidhamtoota ta'an akkasumas qarshii kan hin qabne yookaan namoonni harka qalleeyyiin karaa inshuraansii tola yaalamuudhaaf carraa akka isaan argatan fa'aa just kun waanuma faateedha. Governmental and other developmental organizations have played a vital role for impressive performance the microfinance sector in the country. Mootummaa fi dhaabbileen misooma biroo hojii seektarri maayikiroofaayinaansii biyyattii keessatti argamee fi nama hawwatu ga'ee olaanaa taphataniiru jechuudha. Ga'ee olaanaa taphataniiru. Inni dhumaa as keessatti kan ilaallu the now microfinance institution in different regions of Ethiopia who is more 90% market share. Dhaabbileen microfinance bebbeekamoon naannolee Itoophiyaa adda addaa keessatti argamanii fi qooda gabaa yookaan parsantaa 90 ol qaban kanneen armaan gadii jechuudha. Fakkeenyaaf amma the first one is Amara Credit and Saving Insurance. Kun egaa dhaabbata liqii fi qusannaa Amaaraa dhaabbata liqii fi qusannaa Amaaraati. The second one is Debit Credit and Saving Insurance. Isheen kun immoo dhaabbata liqii fi qusannaati jechuudha. Dhaabbata liqii fi qusannaati. The third one is Oromia Credit and Saving Insurance. Dhaabbata liqii fi qusannaa Oromiyaati jechuudha. And the fourth one is Omo Credit and Saving. Kun immoo dhaabbata liqii fi qusannaa Oromooti jechuudha. And the last one is Addis Credit Finfinnee Credit and Saving Institutions. Isheen kun Addis isheen jette kun xiqqoo amma baay'inaan hirree xiqqoo shannan baafna turre Addis ennaa xiqqoo bisaanatti gadi dhaabbata liqii fi qusannaa Finfinneedha jechuudha. Isheen kun immoo just walumaa galatti koorsii kana keessatti yaadota kana kaafnee kan ilaalle amma kanatti wantoota nama qoraniin qaban xiqqoo ishee isinis ragaa jedhaatii of tasgabbeessaatii hamma qayyabachuu qabdan qayyabadhaa. Koonseptii isaa yaada waliigalaasaa amma mata dureen isaa waa'ee maalii akka dubbatu yoo hubattan isinii qoreechuudha. Chaaptarii itti aanuun amma wal agarrutti nagaan isinii wajjiniin haa ta'u. Jabaadhaa ilmaan sabaa.